asbuuta mudhiitii hidhadheekkaan hawaasa kiyyaaf hojjedhuuf wada qalbii xiyyaaf seeneen jira. Sajaalatu warra diiniif duniyaadhaan hawaasa isaa kaddamatu nu hundaaf fakkeenya taatan bakka takka tattaafatu. Biyya keenyaarraa anis Walaayitaa Sooddo Yuunivarsiitiirraa isiin Arsii Yuunivarsiitii anis digriidhaan eebbifamee isiinis digriidhaan eebbifamtee bultii ijaarranne. Ammas waggaa muraasa booda barnoota keenyatti fufuudhaan maastarsiidhaan nuti lachuu barnoota wal fakkaataa yeroo takkatti eebbifamne. Eebbisan nuti hedduu akkasitti guddisnee ilaalla. Eebbifamne barnoota keenya maxanneetuma eebbifamnee laaftumatti eebbifamnee dhiyeessine. Garuu isin warra sooshaal miidiyaa biratti eebbiti tiyyaa fi haadha mana kiyyaa hedduu gammachuu isin biratti uume. Sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaa gootan. Hedduu gammachuun isin dhagahamte san barnootaan baradhe san daran akkaan itti gammadu na taasise. Sa'idaa uummanni keenya hanga kana hundanuu gammada. Diila kana hundanuu gammada. Bakki isaanitti nu eeggatanidha asii jechuun miira addaa qalbii tiyya keessatti uume. Warra biyya keessaa qofa osoo hin ta'in warroonni biyya alaatis hayyoota xixiqqaa qofa osoo hin ta'in hayyoonni gurguddaanis irratti hirmaatanii jechuu teenya san wajjin qooddatanii daran gammaduun keessan sun anaa fi haadha mana kiyyaa keessattis daran nu jaalala kophaa miira kophaa gammachuu kophaa nu keessatti akka uume daran akkaan barnoota kiyya ganaas fuulduratti fufuu bakki isin na eeggattanii fedhaa bakki isin na haatanii jirtanidha. Bakka kanaatti wanni ijoo qalbii tiyya keessatti na dhagahamee jira. Haadha mana kiyyaas akkasumatti. Akkaan isinii daran hojjedhu akkaan isiniif mudhii hidhadhee hojjedhu na taasistan. Hedduu galatooma. Hedduu ulfaadha. Isiniin jaalladha. Ol ta'uu keessaniin jaalladha. Rakkoo irraa bahuu keessaniin jaalladha. Gadirraa Rabbi olitti isiniif haa jijjiiru. Xiqqeenya irraa guddinatti Rabbi isiniif haa jijjiiru. Akkuma khayrii waliin jaallannu kana Rabbiin waan guddoo nuun haa jaallatu hawaasa keenya. Ani wallaahi hedduu keessa kiyya isinin na gammade. Anilleen hangaan dur irrina adda addaa argamsiiseef dhiifama naa godhaa isinin jecha asbuuta mudhiitii hidhadheekkaan hawaasa kiyyaaf hojjedhuuf wada qalbii tiyyaaf seeneen jira. Jireenya kiyya keessatti an hawaasa kiyyaati jechuuf itti himeen jira. Hedduunaaf galatooma. Eeggattan san warra gahee hawaasa kiyyaaf hojjetu irraa Rabbiin haa taasisu. Abbaa manaaf haadha manaa jireenya wal gargaartanii koongiraa jennee maastarsiillee fudhattanii ammallee itti nuuf fufaa bakka yaaddaa ni geettanii ammallee itti nuuf fufaa bakka yaaddaa ni geettanii. Abdurrahmaan Hussein barsiisa daasin fakkeenya isin lallaataa dhaloonni kutannoodhaan itti fuftanii diin kaddamaa barattanii hawaasa keessan garayyoon tajaajila as geessanii ijoollummaarratti guddattanii wajjin qabdaan jiruu isaanii rakkoo bal'oo sadoo beelaas wajjin dafqaa xororsuuni gahoomuudhaan qaba jechuun karayyoon harka laattanii kunoo har'aa goobanaa ifa galtanii kunoo har'aa goobanaa ifa galtanii waa hundaanuu nuuf hangafaa maatii beekumsa jaalatu warra diiniif duniyaadhaan hawaasa isaa kaddamatu nu hundaaf fakkeenya taatan bakka takka tattaafatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injiinar Ustaaz Abdurrahmaan Hussein waan raajii hojjete marraa tana waan raajii waan sammuu tiyya keessatti illee abdii fuula duraa guddaa tokko uume ijoollee isaa barsiisaa haadha warraa isaa barsiisaa ifii barachaa waan raajii ajaa'ibaa gaafa inni ijoollee isaa barsiisaa dalagaa isaa dalagachaa masgiida isaarraa osoo nafne barnoota idileetiin gaafa inni haadha mana isaati wajjin akkasitti guyyaa eebaa
carqii baafi kaayizanaa fataa jaanii gisee isaan akkasitti dhufan wallahi abdii fuula duraa guddaa tokko anattillee uume namoota baay'eettillee abdii uume beektaa namni kuni lafa tanarratti seenaa hambisaa deemaa fakkeenya namaa tahaa deemaa ustaas waan hin siin jiru beeku ustaas Abdurrahman Hussein wallahi waan hin siin jiru beeku innaa waan kana gisee naasoo miira biraatiin na dhagaame barreeffamaan poosti suuraa ta'e gamanaan godhee akkaan itti ibsadhee fixadhuun dhabee bakka viidiyoodhaan dhufee waan keetii kana irraa dubbachuu barbaade wallahi hedduu takkaan gammadee akka waan ifii xiyyaa'ee bifameettiin gammade maaliifi wanni ati keessa dabarte nama hundaaf fakkeenya ta'a ijoollee ta'e barsiisaa ijoollee ta'e karaa diinirrattis barsiisaa karaa idileetiinis barsiisaa ifiifis karaa diinirraa osoo nafne karaa idileetiirraa osoo nafne hojiin teessanis osoo nafne as keessatti barnoota guddaa waan kana keessa jira matummaan isaa isin itti barattanii eebbifamuu daran matummaa waan kanaatu barnoota nama beekutti waan kana qaqqabee laaleetiin hedduu takka nadhagaame hedduu takka gammadee wallahi osoo qaamaan na bira jiraatte waan jedhuun beeku rabbiin ammallee dabalee beekumsa addunyaan qabdu si haadhaalchisu ammallee duruu injineraa ustaazaa ammallee waa hunda rabbi si haa dabalu doktorummaa addunyaan qabdu si haa dabalu haadha mana keetii kabajamtuu wajjin ijoollee ta'e babbareedduu wajjin sadarkaan ta'e ol haa baatu ammallee namni hundinuu fakkeenya isinii ta'a innini du'aa illee godhaa fi wallahi hedduu takkaan gammade waan hin ju'uu wallaalee arjummaan keen dhumu rabbi si haa gargaaru ammallee waa hundumaaf warra social media galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ayyoo qaban gaaf durumaa anjal qabani hawaasa fi tajaajiluuf karaa hundaan qophiite bu'aaf bahii keessa bahee obsee hundaa'uu danda'e yoomas gahu laaftuu ta'e yoomas gahu laaftuu ta'e. Kunu arraa kaayyoon isaanii bakka gahe kanaaf arraa nurri addaa irraa ifa maasha Allah ijahamtu irraa nuufafa ijahamtu irraa nuufafa maatii keessa anjaalafa. Kongiraa 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 dureeshin kongiraa kongiraa.